Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya oduu har'aaf jenne qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa an abdii fixeetu dubbisa. Godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Sakinaa keessatti torban lamaan darban keessa jiraattoti aanichaa hidhamtoonni magaalaa Micataarraa dabarfamanii gara magaalaa Cirootti hidhamuu hin qaban jechuun mormii dhageessisaa turan keessaa namoonni 12 tibba kana gara magaalaa Cirootti dabarfaman. Usmaan Ukkume gabaasa guutuu qaba. Godina Harargee lixaatti jiraattonni aanaa Daaroo Labuu torban lamaan darban keessa lafti qotee bulaa Oromoo saamamuun qabu ajjeechaan barattoota irratti raawwatamu haa dhaabbatu jechuudhaan magaalaa Sakinaa keessatti mormiiwwan dhageessisaniif hedduun reebamaniiru, kaan ammoo hidhamaniiru. Magaalaa Micataatti kanneen hidhamanii turan keessaa namoonni 12 tibba kana gara mana murtii magaalaa Cirootti waan dabarfamaniif jecha namoonni seeraan ala hidhaman kunniin hiikamuu qabu jechuun yeroo lammaffaaf jiraattonni magaalaa Sakinaa hiriira bayaniiru. Jiraataan magaalaa Micataa Oromiyaa miidiyaa Turkiitti akka himanitti jiraattonni magaalaa Sakinaa mormii isaanii waan dhageessisan qofaaf humnoota tikaatiin reebichi hamaan irratti raawwatamee jira. Gaafa guyyaa 19 Jaafara akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Sakinaa keessatti irra deebiin hiriira marsaa lammaffaa ba'anii turan. Kanaaf jechuun uummanni hafanis maaliif uummanni keenya haa qabame osoo yakkan hojjetin gaafii mirgaa gaafataniif gara Ciroo jala dabranii jechuudhaan hiriira marsaa lammaffaa ba'anii amma isaa duraan dabarte malee waraana Oromiyaa jedhamu kanaaf federaala makiinaa lama ayyuu jechuudha. Bitinsaa lama guutuun ramadamtee magaalaa keessatti uummata haalaan dhukkee irraa kaasuu jiran uleedhaan bakka uummata miidhanii namni keenya dhumaa jira. Dhimmi hidhamtoota mana murtii aanaatti ilaalamuu kan qabuu fi gara mana murtii godinaatti dabarfamuun isaanii murtii haqaa kennuuf otoo hin taane dararamiinsa irratti geggeessuuf akka ta'e jiraataan kun dubbatan. Mana murtii amma fakkeenyaaf magaalaa Micataatti argamu kanatti dhalaanii uummanni kun dhimmi isaanii halaalamu jaamnaan manni murtii aanaarra jiru dhimma isaanii ilaaluu danda'anii godina ilaaluu danda'a jechuudhaan uummata sobuudhaan harkaa baasanii gara mana hidhaa magaalaa Cirootti argama. Mabraa mana hidhaa bakka uummata siyaasaadhaan hidhamu warra siyaasaadhaan jedhanii shakkan guutuutti hidhame mana hidhaa Karshallee osoo hin taane mabraadha. Qayyarsa poolisii godinaati. Amma namoonni deeffaman nama 12tu fe'ame gaafa guyyaa 18 yaada amma kan jiru kana keessa mabraa namni seene amata turuu danda'a yookiin hanga baatee 2-3 tura yookiin achuma fuudhanii Karshallee naqaniitillee osoo mana murtiitti hin dhaleessine tursiisuu ni danda'ani amma sodaan jiru kana uummata sana irratti. Jiraataan kun akka himanitti wayita ammaa jiraattonni magaalaa Sakinaa humnoota tikaatiin reebichaa fi dararaan irratti geggeeffamaa akka jirus ibsan. Amma illee namni hidhamanii jira baay'ee namni hidhamanii manni hidhaas guutee waan jiruuf nama bakka itti hidhamuun qabanii warra tokkite warra maali ijoollee jaamee yaadamu naggaadota fa'aa keessaa qabanii isaanuma dararuu jiranii kana jiru kana namni madaa'aa ofii gaafa falaxame ni jira baay'eedha. Uleedha amma irra guddaa uleedha isaan amma maal jedhanii waraana abaa'ootiitu seenee jaaniitti waraanni federaalaatii fi Oromiyaa waliin taa'anii magaalaa sanatti amma hubatanii raashinni achi dhaqaatu jechuu nyaanni isaanii. Reebichi magaalaa Sakinaa qofa otoo hin taane magaalaa Micataa keessatti haaluma wal fakkaatuun kan itti fufu ta'uu jiraataan kun mirkaneessanii jiru. Amma uummata haalaan tumujanii sababa seensiidhaan kan ka'e magaalaa Micataa illee amma halkan amma gabboo Sudaanii jira warri magaalaa Micataa keessa jiru waraanni ramadamee hidhattoota araggaa kajamu ni jiran taataaqee kajamu isaanis hidhannoo isaanii cimsatanii nama tokko kara deemas nama jiraata magaalaa keessee sa'a 2 booda halkan gabbee qabamee gara mana hidhaa seenuudha uleedhaanis tumamuudha namni amma sodaadhaaf halkan yoo akka tasaa ajaan isa qabdee karaa gabboo taate namni keenya bakka amma haalaan karaa sochiinuu dhaabbataa jirti jechuu ni dandeenya ammaan sana. Tarkaanfii humnoota tikaatiin jiraattota magaalaa Sakinaa fi Micataa irratti geggeeffamaa jiru ilaalchisee bulchiinsa aanaa Daaroo Labuu irraa qulqulleeffachuuf itti milkaa'uu hin dandeenye. Baqattooti Oromoo Itoophiyaa irraa sirna bulchiinsa mootummaa baqatanii gara Somaaliilaand seenan irratti seerri UNHCR dhiyeenya kana baasee dhiibbaa irraan ga'aatti jira jechuun mana barumsaa baqattootaa kan Somaaliilaand keessa waggaa 10 ol kan barsiisan namni tokko Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himani. Somaaliilaand daangaa Itoophiyaatti aantee waan jirtuu fi humnootiin tikaa mootummaa Itoophiyaa yeroo barbaadan seenanii nama barbaadan qabanii fudhatanii deebi'uu jedhu gabaasaa guutuun akka taanutti dhiyaata. Namni nuti Somaaliilaand irraa dubbisne akka nuu himanitti baqattooti biyya Somaaliilaand keessa jiran harki 98 Oromoota. Baqattoota kanarraa bara 2011 irraa jalqabee rakkoo hamtuu ga'aatti jiru kan nuu himan namni kun waggoota 10 oliif baqattoota Oromoo Somaaliilaand keessa jiran barsiisaa turan.
Erga mootummaan Itoophiyaa Alshabaabiin waraanuuf jecha biyya Somaaliyaa keessa seenuun jalqabee as baqattoota Oromoo irratti dhiibbaa hangana hin jedhamnetu uumamuu jalqabee kan jedhan namni kun keessumaa bara 2011 erga dhaabbata mootummaa gamtoomaniitti koomishiniin dhimma baqattootaa UNHCR gargaarsa baqattootaa kennu hanqisuu jalqabee baqattooti kun biyyattii keessa faca'anii jiraachuu jalqaban irraa kaasee gama nageenyaanis ta'e gama gargaarsaan rakkoo hamaaf saaxilamanii jiru jedhu. Eega bara 2010 akka jette mootummaan baqattoota beekumsa qaban nama 20 fi baqataa asaayilamsii kara nama 5 akkuma hidheen gara mootummaa Itoophiyaatti dabarsee kennuunsaa ni yaadatama beekte. Achirraa qabee baqattoonni faca'aniituma bakka mootummaa maali UNHCRis subsistance allowance jedhamu gargaarsa kennuuf baqataarraa guyyumaan gara guyyaatti irraa mura. Namni kun akka jedhanitti baqattoonni daa'imman xixiqqaa qabatanii dhufu. Daa'imman kun barumsa argachuu qabu waan ta'eef UNHCR baqattootaaf barumsa kennuu kan jalqabe tureera. Haala amma jiruun garuu koree baqattootaa namooti ta'an namoota mootummaa Itoophiyaa waliin hojjetan waan ta'aniif dhiibbaa isaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishiniin dhimma baqattootaa UNHCR keessatti raawwataniin dhaabbatichi gargaarsa biyya Somaalee keessatti baqattootaaf laatu tajaajila barnootaa dabalatee dhaabaatti jira jedhu. Hanga mootummaan Itoophiyaa as dhufee namoota miseensota isaanii hin taane asuma keessattuu warreen mootummaan Itoophiyaa hin beekne mootummaan biyya kanaatis tarkaanfii akka irra fudhatuun raafa waan jedhamu yookaan biyyatti deebisaa akka eegaluu fi kanaan sodaachisuurraa kan ka'een ajandaa addaa karaa hundattuu fi haala hojii baqattootaa hundarra banee jira jechuudha. Wanni kun gabaabumattuu UNHCR gara baqattoota nama 25 olirraa subsistance allowance jedhamu kana muree jira jechuudha. Subsistance allowance hogguu jennu doolaara 60 kan nama faamilii lamaaf. Doolaarri 60 kun isaa'u gayaa osoo hin ta'in kanumaa'u irraa muranii amma hanga ammaa yeroo ammaa qorraa keessa jirru kana keessa jechuudha. Duraan meeshaalee uffannaa adda addaa kennamuufi ture warreen nama 25 siihime nama 25 saniif akka hin kennamnee fi akka namu gara biyyaatti akka deebifamuudha wanni deemamaa jiru. Somaaliyaa keessaa biyyooti akka Hargeysaa daangaa Itoophiyaa irra jirti kan jedhan namni kun akka nuu himanitti humnootiin tikaa mootummaa Itoophiyaa yeroo barbaadan seenanii namoota barbaadan qabanii fudhatanii deebi'u. Namoota nuti beeknu sirna sana dheessanii kanneen gamana dhufan hedduun nu biraa qabamanii mana hidhaa maayikalaawwii jiraachuu isaanii dhageenyeerraa jedhani. Baruma kana keessa baatii jaha ta'uu isaanii baatii jaha isaan protekshinii haarayni kun eega dhufan poolisii haaraa qabatanii dhufan. Ijoolleen ni ukama yookaan barattoonni haarayni galmaanii akkan galmoonni asumatti akka dhaaban. Lama subsistance allowance yookaan gargaarsi baqataa kan namu guutumattuu akka dhaabbatu. Sadi baqattoonni local integration yookaan biyya tana biyya lammaffaa tana keessa jiraachuu ni dandeessan jaalii dirqisiifamaa akka jiran. Afur ammoo baqatuma ta'anii rakkoo agartee waan isin murtii isin poolisii qabatte kana namni falmu tokko namni falmu dura dhaabbachuu akka hin dandeenyee fi poolisii kana namni dura dhaabbate akka hidhamu protekshititti mataa fi irratti. Lammiileen biyya kanaa yoo baqattooti Oromoo biyya kanatti heddummaatan takka turanii lafti Hargeessaayyuu kan Oromooti jechuu waan malaniif jiraachuun qaban ilaalcha jedhu qabu. Kanaafis yeroo adda addaatti baqattoota Oromoo irratti mana gubuunuun jedhan namni kun. Keessumaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishiniin dhimma baqattootaa dhiibbaa adda addaatiin tajaajila baqattootaa ilaalchisee poolisii inni dhiyeenya baase baqataan hanga gargaarsa fayyaallee dhabee dirree irratti duutti baqattoota irratti miidhaa uumaa jiraa jedhu. Dhaabbanni kun erga yeroo dhiyoo as waggaatti yoo baay'ate nama 10 dubbisee rakkoo isaanii ilaala. Sirna mootummaa Itoophiyaa dheessee gara Somaaliilaand kan dhufaatti jiran baqattooti Oromoo keessumaa dhimma maaster pilaanii Finfinnee waliin wal qabatee barattoota Oromoo guyyaatti 10 ol ta'antu Hargeessaa seenaa jiraa jedhan. Lammiileen Itoophiyaa biyya Yemen magaalaa Sana'aa keessaa jiraatan sababaa tokko malee hidhamaa akka jiran baqattoonni Oromoo achi jiraatan Oromiyaan miidiyaa neetworkitti himani. Walitti bu'insa mootummaa biyyichaa fi paartilee mormitootaa gidduutti ta'aa jiruun wal qabatee biyyattii keessa haalli tasgabbaa waan hin jirreef ba'anii galuun yaaddessaa akka ta'e baqattoonni kun dubbatu. Lalisee Kaasa'uun gabaasaa guutuu qabdi. Baqataan Oromoo biyya Yemen magaalaa Sana'aa keessa jiraatu obbo Amaan Yesuuf akka Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanitti milishoonni Hut namoota nagaan hojii isaanii irratti bobba'anii jiran daandii irraa qabanii hidhuun yeroo adda addaatti kan baratame ta'us inni ammaa kun haalaan hammaataa ta'uu dubbatu.
ijoollee Oromoodhaa kararraa baqattoota agartee warra maandeeta qabuuf ijoollee Oromoo daalamaa qabuuf kararraa qaqqabanii hidhaa itti fufee jiru. Warri alammaan sana gaba kaniin dhaqee laalee fi gartee akka gabaadhaan baqattoota Oromoodhaa gartee ijoollee waraqaa Taayilaand fiikarii fi keessa ammaas mar lama warra maandeeta qabu mata san hidhan. Baqattoota Oromoo dubartii warra gartee dalagaa hojiirraa deemu akkasitti dhufanii mana hidhamanii kararratti paartii mormitootaa qabdee mana immigireeshinii afaan arabaatiin jiraatota keessatti galchanii. Baqattoota yeroo ammaa mana hidhaa keessatti dararamaa jiran keessaa hedduun isaanii baqattoota Oromoo yoo ta'an kunneen keessaa dubartoonnii fi daa'imman akka jiranillee baqataan kun ni dubbatu. Akkasumas baqattoonni mooraa baqattoota alkaraqaa keessa jiraatan yeroo garaagaraatti akka isaan mooraa gadhiisanii ba'aniif akeekkachiisi itti kennamaa akka jiruu fi haala yaaddessaa keessa kan jiran ta'uu obbo Amaan dubbataniiru. Tibba kana biyya Yemen magaalaa sanaa keessatti dho'iinsa namoota hin beekamneen qaqqabeen lubbuun namootaa kan darbe yoo ta'u manneen jireenyaa baqattoota Oromoo hedduun kan barbadaa'an ta'us gabaasuun keenya ni yaadatama. Biyyi Suud Arabiyaa ergaa godaantota Itoophiyaa 1,500 gara biyyaatti deebiftee booda hangi maallaqaa biyya alaatti gara Itoophiyaatti ergamu hirrachaa dhufuusaa baankiin addunyaa gabaase. Alamaayyoo Qannaa gabaasa dabalataa qaba. Akka ibsa kanaatti lammiileen Itoophiyaa biyyoota Arabaa fi baha giddu galeessaa keessa jiraatan 150,050 ta'an tarkaanfii biyyoonni kunneen fudhataniin erga gara biyyaatti deebi'anii booda hangi maallaqaa biyyoota alaarraa gara Itoophiyaatti ergamuu hir'achuusaa baankiin addunyaa gabaasee jira. Baankiin addunyaa gabaasa isaa ammaa kanaan akka beeksetti erga mootummaan Suud Arabiyaa godaantota Itoophiyaa biyya isaa keessa jiran godaantota seeraan alaati jechuun gara biyya isaaniitti deebisee as hangi sharafa biyya alaa Itoophiyaatti ergamuu hir'achuusaa beeksise. Akka baankiin addunyaa gabaasetti lammiileen Itoophiyaa 139 ga'an biyyoota alaa keessaa firoota kan qaban yommuu ta'u isaan keessaa 118 bifa dhaabbataa ta'een firoota isaanii biyya alaa jiran irraa maallaqa ergamuufiin jiraatu jedha. Akka gabaasa kanaatti namoonni kunneen waggaatti giddu galeessaan hanga doolaara 120 ta'u yeroo 5 ergamaaf jedheera. Lammiileen Itoophiyaa miiliyoona 2 ga'an biyyoota adda addaa keessa jiraatan hanga doolaara miiliyoona 400 gara biyyaatti kan ergan yoo ta'u kunis akka qorannoo bara 2010 baankiin addunyaa gaggeessetti oomisha waliigalaa biyyattii yookaan GDP keessaa 200 gumaacha qaba. Ragaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa akka mul'isutti immoo kurmaana duraa bara baajetaa 2013-2014tti maallaqa biyya alaatii ergamu hanga doolaara miiliyoona 600 olii sassaabuusaa beeksisee jira. Akka qorannoo bara 2011 gaggeeffameettis hangi maallaqaa dhalattoonni Itoophiyaa biyya alaa jiraatan gara biyyaatti erganii guddina dinagdee Itoophiyaa keessatti gumaachu galii Itoophiyaan meeshaalee biyya alaatti erguun argattu ni caala jedheera. Egaan daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan hagammaa ture gama kootiin nagaatti.